Jirraa jirtuu hordoftoota fi daawwattoota sabboontoota nagaa keessan nageenya sanbadaadha. Bombaa yeroo geette jecha kunoo guyyaa irraatti illee sabboontuu viidiyoo haaraa isinii qabatee dhufee jira. Viidiyoo haaraa guyyaa irraa immoo akka irraa barattaniif irra gammaddan abdii guutuu qabaa shakkomaatu hin qabu. Viidiyoon kee haaraan guyyaa irraa wanni irratti xiyyeeffatuu fi kan isin barsiisu akkaataa moobaayil daataa keenya ittiin qusachuu dandeenyu kan waliin laallu ta'a. Moobaayil daataa akka ittiin qusachuu dandeenyu jechuun kiyyiin akkuma beekamu hedduun keenya namni moobaayil daataa fayyadamuu jira. Moobaayil daataa immoo yeroo fayyadamnu yeroo osoo hin beekin fedhii keenya malee daataan keenya baay'ee birrii nu jala qisaasessu yookaan birrii nu jala balleessuutti jira. Rakkinni silkii osoo hin ta'in rakkina intarneetichi kun maallaqa agas caaliin barbaadaa osoo hin ta'in rakkina intarneet asiisiin banameedhaaf jedhee kan inni maallaqa nu jala balleessu yeroo hedduu argina. Kan guutuu ammoo akkaataa inni jala balleessu godhuudhaaf karaa lamaan fayyadamnee intarneet asiisnee turte kan cufsiisuu dandeenya. Karaan tokko karaa seetingii kee deemnee restriktii godhuu yoo ta'u, inni lammataa immoo appilikeeshiniidhaan asiis intarneet asiisii kan duraan bana ta'e guutuu cufsiisuudhaan fedhii ta'e malee akka birriin keenya yookaan maallaqi keenya nyaatame kan goosisuu hin dandeenyu ta'a. Akkuma beekamu amma yeroo hedduu yeroo feesbuukis ta'e waazaap, instaagiraam, tiwiitar osoo san fayyadamnu fakkeenya daqiiqa tokko yookaan daqiiqa lama caalaa hin fayyadamiin maallaqa aga birrii 10, 20, 30 caalaallee yeroo inni jala balleessu hin jira. Kan guutuudhaaf immoo kan sababu ta'uu danda'u maalidha? Asiis intarneet asiisiin bira banamee kan fakkeenya yuutuubii ta'e, kiroomii ta'e waan adda addaa waan maallaqa guddaa nyaachuu danda'a kunin banamee osoo isallee fayyadamuu hin jirtu kasaniitillee guutuun nyaachuu jira jechuudha. Kanaafiyyuu kan guutuu cufsiisuu qabna. Kan cufsiisuudhaaf ammoo karaa kana isiniin jira karaa lamaan kanaan cufsiifnaa aga dhumaatti na hordofaa irraa barattanii akkasuma irraa gammaddanii yoo inni dura akka isa rakkisuu jiran taate irraa fayyadamtanii isiniin jedha. Akkuma na hordofaa. Kun appilikeeshinichi kanaadha. Gilaas waayir jedhama. Wanti Play Store keessatti illee deemtanii buufachuu dandeettanii. Kun asiin ammoo iddoon description box sanii jala kaasanii illee deemtanii install godhachuu dandeettanii. Gilaas waayir jedhama. Itti fayyadamni isaa immoo ammaan tan direct akkuma buufattanii yookaan description box sun jala deemtanii wanni godhachuu dandeettanii yookaan Play Store deemtanii buufachuu dandeettanii. Erga buufattanii booda direct irraatti tuttu. Eegituuttanii wanni inni waan baay'ee san gaafatan jiru get start godhii sin jedha get start gootu. Grant asiisii kana banii sin jedha next taane make allow goota. Achiin booda wanta keenya kan duraanii waan baay'ee nurra nyaachuu jiru, kan daataa nurra nyaachuu jiru guutuu isa kunoo asirraatti nutti agarsiisa. Kun amma daataa nama eegisiil kan qabadhee fayyadamuu jalqabe kunoo 27.6 GB naan jechuu jira. Akkasuma waan baay'ee daataa keenya nyaachaa ture guutuma guutuu isaatti natti agarsiisuu jira. Kun removidiin kun parsantii 9.8 GB kan keenya nyaata jira. yuutuubiin nyaata jira, laayitiin, vidmetiin, tiktokii wanni kun guutuun akkuma inni sadarkaan wal caaluun akkaataa inni nyaateedhaan natti agarsiisuu jira. Kanaaf amma kana hunda isaa cufnee akka inni ammaan booda daataa keenya irra nyaannu godhuudhaaf yeroo removed kan cufuu barbaannu removed yeroo tokko ofirraatti kuna. Achiin booda eegi irraatti hundeen boodatti kun waayifaan isa kanaatti duraanuu jiru bira baata yuutuubii irraatti hundee kun lammaan amma yeroo kana sirraatti maal jedha neetwork asiisiin keenya bana ture. Kanaafuu neetwork asiis allowed kana hin cufna yeroo tokkoo fi iddoo giingoo sana akkas hundaa eeksiseedha bira deemna. Akkasuma laayitillee hin cufna bira deemna. Vidmetillee akkasuma cufna bira deemna. Androidillee yosin qabaate ta'e cufnaa bira deemna. Diraayivillee asiis neetwork isaan cufna. Hunda isaa akkanaan deemnee neetwork asiisii isarraa cufna fedhii keenya malee kennee daataa keenya nyaannu goona. Akka appilikeeshinii san garsiisaa isiniin jedhee kanaadha. Inni bira ammoo karaa seetingii keenya deemnee restrict ittiin goonudha. Kulleen karaa baay'ee barbaachisaaf baay'ee isaan fayyadudha. Kan ammoo fayyadamuudhaaf yeroo jalqabaatiif seetingii keessan deemtanii seetingii keessan iddoo barbaaddan deemanii deemtanii akkuma asiin deebisanitti agarsiisu. Achiin booda iddoo sim kaardii moobaayil neetwork kan irraa tuttanii
Achiin booda data usage jenne data setting data usage kan irratti tuqxanii achiin booda kun daataan keessanii iddoon isaa asiidha. Asitti argama hedduun isaa kan guutuu maal gootanii yeroo inni duraan bana ta'e taate kiyyamma guutuu duraan waan cufee fi banaa miti. Keessa yoonni restriktiin isaa oonni kata taate guutuu isaa oof gootanii cuftanii akka dhumaatti guutuu keeddemtanii oof gootanii cuftanii bakka achiin booda ammaan booda fedhii keessaniin alaatti daataan keessan tasumaa isanirra nyaatamuu danda'u. Fedhii keessan alaatti birriin keessan maallaqa keessan baduu danda'u saniin jedhaa itti fayyadamaa. Itti gammaddanii jedhee abdii qabaa irraa fayyadamtanii jedhee abdii qabaa. Kanaafuu kanaadhaa barnooti kan irra dhisanii qo'adde dhufee waan akka dhumaan alaaltanii fi galatoomaa isiniin jedhaa akka barnoota dhufu walitti deebinutti nagaa ta'aa jira.